Fayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Oromiyaatti guyyaan dubbisaa arirra eegalee jalqaba. Manneen barnootaa keessatti sitti fufa dhaabbilee mootummaatii miti mootummaa birattis naannoo mana hojii mootummaa hunda keessatti aadaa ta'eetiin akka itti fufuu barbaadameeti jechuudha. Sirbii sadii obsaa jedhu bifa haaraan dhaggeeffamuun maaltu duub jira? Gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti nama jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Soomaaliyaatti haleellaan boombii lubbuu namoota hedduu galaafatte. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalu. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan mootummaa naannoo Oromiyaa arirra eegalee sosochii dubbisaa jalqabsiis. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaan ifoo baruu kataa'e qulqulluu ijoo aadaan dubbisaa hawaasa hundi biraatti laafaa dhufee jedha. Yaadii uummata dubbisaaf dammaqsuun dansa ta'ullee akka ammaan dur baratameen hojiin bifa duulatiin jalqabamu yeroo hundaa fiixeen hin ba'uu jedha. Guyyaan irraa kabajamuun kuniin kaayoon isaa maanii jedhee maatii olaanaa hoogganaa itaanaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa obbo Biraanuu Guuxee gaafate. Aadaan dubbisaa dhaloota ammaatis ta'ee dhaloonni boruus bu'aan dubbisaarraa argachuu danda'uudha qabuu fi faayidaan dubbisni qabu beekeetiin itti gargaaramu akka qabuuf yaadameetiin kan inni sagantaan guyyaarraa guutummaa Oromiyaa irratti kan baname. Akkuma beekamu dubbisni sammuu namaa karaa dandeettii namaa dabala beekumsa namaa dabala. Kanaaf namni kitaaba dubbise nama guutuudha jedhameetiin fudhatama. Kanaaf dubbisni guutuu nama godha mata duree jedhuun qindeessummaa biiroo aadaaf turizimiitiin biiroo barnootaa wajjin ta'uudhaan godinaalee Oromiyaa hunda keessatti magaalotaa fi aanolee qabnu hundeessatti guyyaan dubbisaa kun ifaan jalqabameetiin jira jechuudha. Ji'aan ammajii afuritti kan amma har'a saaqameetiin jedhe kun ji'a itti aanuttis afurittiidha kan dabalataan idilaayeetiin itti fufuu manneen barnootaa keessattis itti fufa dhaabbilee mootummaatii miti mootummaa birattis naannoo mana hojii mootummaa hunda keessatti aadaa ta'eetiin akka itti fufuu barbaadameeti jechuudha. Maaltu ta'a fakkeenyaaf hojjetaan mootummaa hojii dhiiseetti kitaaba dubbisuu deema moo? Hojjetaan mootummaatis haa ta'u manneen barnootaa keessattis sa'aatiin fudhatameetiin dubbisni aadeffatameetiin itti deemuu danda'uudha qabu guyyaa guutuudhaan miti dubbisa irra kan oolan. Xiqqaatee sa'aatii 3 haga sa'aatii 4 gidduutti sa'aatii tokkoof jechuudha. Aadaa dubbisaa kana guddisuudhaaf manneen kitaabaa jiraachuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessa manneen kitaabaa hagamtu jira. Wanni yaadame jira ammoo manneen kitaabaa babal'isuudhaaf. Manneen barnoota hunda keessatti manneen kitaabaa jiru. Iskuulii irraa kaasee hanga yuunivarsiitiittis haa fudhannu elementarii keessattis yoo ta'eetiin jedhe manneen kitaabaa manneen barnootaa hin qabne baay'een hin jiru. Yoo jiraatee iyyuu ta'eetiin jedhe isa kana guutuun isa kana cimsuun misoomsuun dirqama. Tole obbo Biraanuu baay'ee galatoomaa. Galatoomaa ulfaadha. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaan gaanfa Afrikaatti ergama addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoon waraan kaaba Itoophiyaa furmaata barbaaduuf kalee Maqalee ga'ee deebi'uun gabaafama. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan Obasanjoon hoogganaa naannicha waliin mari'achuu tuuta isa gubbaatti maxxanse. Dhimmichi irratti ministeera Haajaa irraa yaada dabalataa argachuuf yaalii taasifnee hin milkoofne. Oduu waancaa Afrikaatiin gareen biyyoolessa Itoophiyaa taphata jalqabaa mo'amee tapha bor Kameruun wajjin qabaniif haal barbaachisuun qophaa'uun isaa leenjisaan Wubaatu Abaata him. Cameroon have a strong squad and gareen Cameroon cimaa fi muuxannoo gaarii akka qaban beekna. Haa ta'u malee nus tapha kanarraa waa arganna jennee qophoofneerra. Tapha boruu irratti waa argina jedheen abdadha. Dirguddaa Soomaaliyaa Mogadishuu haleellaan boombii lubbuu namoota 8 galaafattee 2 hedduu madeessite. Haleellaan dhaatuu buufata Arbiyaatti raawwate kuniin manneen hedduu fi konkolaattota karaa turan barbadeessuu himan. Gareen Al-Shabaab haleellaa kan raawwachuu itti gaafatamummaa fudhatti. Kooriyaa Kaabaa misaayil saffisaa fi fageen dheeraa imaluu furguggiisuu himti. Biyyattiin bakka bulchiinsa argametti torba keessatti yeroo lammaffaa fi misaayil dhukkaaste. Biyyattiin kan irratti yeroo kamuu caalaa milkaa'uu himti.
Itoophiyaatti sagantaa torbaan dabkees geggeeffameen Gulantaan Field Marshal tokko Jeneraal Guutuu Afurii fi Leeftinant Jeneraal 14 kan kennamuun ni yaadatama. Jeneraal Kature Biraanoo Juulaf Gulantaan Field Marshal kennamuun dubbii ijoo ture. Dhimmichi kan irraatti Waayilikeen kutaa afaan Amaaraa Haayimanoota Shanaa fi Jeneraal Baacaa Dabalee waliin turte taasifte. Sadarkaan margatan irraatti miira akkamii akka qaban dubbachuun eegala. የሰራዊቱ አዛዦች ማዕረግ ተሰጥቷል። Ajajoota waraanaa fi muudamni kennameera. Anis isaan keessaa isa tokko ta'uu kootti guddoon gammade. አዲስ የሰማነው ሹመት የፊልድ ማርሻል የሚል ሹመት ሙደምኒ ሃራ ዳገኘ ከን ፊልድ ማርሻል ጀደሙ ኩን ነምኒ ቶኮ ማል ዮሚል ኬስ ሰደርካ ከነሙ ፊዮኪን አርገቱዳ በምን ሁኔታ ይሰጣል የሚለው ያው አዋጅ ውስጥ አለ። Haala kamiin kennama kan jedhuu fi labsii keessa jira. Muudama sadarkaa jeneraalaa olitti kennuun yoo barbaachise dhiyeessummaa ministeera muummichaanii pireezidaantiin biyyattii ni kennu. Maal yoo raawwate kennamaaf kan jedhuuf ammoo biyyoota garagaraatti muuxannoon jiru garagara. Yeroo garii kabajaaf kennama. Kanneen yeroo dheeraaf tajaajilaniif kabajaaf kennamuu danda'a. Lammeessoo ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuuf raawwachiiftota siviilii birattis biyyoonni garagaraa gulantaa fiild maarshaalummaa kennu. Fakkeenyaaf biyyi pireezidaant Puutiin dursanii raayyaan deebi'ee akka gurmaa'uuf hidhannoon niwukileeraa isaanii akka hin badne Raashiyaanis olaantummaa ishee qabattee akka itti fuftuuf nama raayyaa gurmeesseef fiild maarshaalummaan kennameeraaf. Waraana keessattis fiild maarshaaliin ni kennama. Fakkeenyaaf George Washington akkuma kanaa fiild maarshaaliin kennameeraaf. Walwaraansa wayita sana turetti gochaa gootummaa raawwateef kennameefi. Gara Itoophiyaatti wayita dhufnu ammoo akka ammaa kana gantoota biyya keessaa fi alaa bu'uura godhachuun biyyoonni alaa gurguddoon tarkaanfii yookaan waraanni Itoophiyaa diiguu nu mudatee hin beeku. Hidhannoon raayyaa saamamee Itoophiyaan loltuun qabdu wayita jedhametti qabsoon taasifamee biyyattiin diigamurra waraannis bittinnaa'urra kan eegee fi waraana adda ta'etu nu mudate. Kanaanis Itoophiyaan ammoo nama gootummaa akkasii raawwatee fi diigamurraa hambiseef gulantaa fiild maarshaalummaa kennuun yoo itti xiqqaate malee hin baay'atu. ይሄ ማዕረግ ምናልባት ለሌላ ሰው በቅርቡ ይሰጥ ይችላል። ጉላንታን ኩን ዴኘት ተሪ nama biraafillee kennamuu mala kan jedhu maddeen keenyarraa dhagaa jirra. Ministeera muummeerraa egalee namni dheenyatti kennamuufi malu jira. ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈለገው ማዕረግ ማድረግ ይችላል። Ministeerri muummichaa gulantaa barbaade godhachuu danda'a. Idileetti ministeerri muummee gulantaa akkasii kaayyata kan jedhu labsii hin qabnu. Dheenyatti nama biraatti kennama kan jedhuu fi ani kanarratti wanti hin beeku hin jiru. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti kun yoo kenname gara fuula duraatti namni biraa hin argatu jechuu miti. Kanaaf namni fiild maarshaaliif ga'umsa qabu argachuu danda'a gara fuulduraatti. በቅርበት ይሄን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች namoonni dhimma kana dheenyatti hordofan gama garaagaraan qeeqa dhiyeessaa turan. Kan jalqaba kuni waraana idil addunyaa osoo hin taane waraansa waliiniiti. Kanaaf gulantaa fiild maarshaalummaa yeroo waraansa waliinii akkasitti kennuun raayyaa kan gitu miti jedhu. Akkasumas hariiroo uummata gidduu jiru kan dhiibudha kan jedhanis jiru. Kanaan achis raayyaan ittisa biyyaa kufeeraa kan jedhanis jiru. Kanarratti yaadni keessan maali? ሰራዊቱ ፌል አድርገዋል ይላሉ የሚለው ትራሽ ነው። ለምንድን ነው Raayyaan ittisa biyyaa kufeera kan jedhu akka kosittiin lakkaa'a. Maaliifin kana jedhasti fakkaati? Otoo waraanni kufeera ta'e TPLF yoona Finfinnee galeera. TPLF kana sii baase waraanicha. Namoonni kana jedhan sammuu fayyaalessaa qabu jedhee yaadu. Itoophiyaanota isaan sirriis natti hin fakkaatan. Tarii namni kun juntaa maqaa jijjiirrate ta'a. Eenyuree bakka diinni amma argamutti kan gaheen waraanan miti. Kun kufaatii miti. Kanaaf ammoo afaan keenya guuttannee dubbachuu dandeenya. Boru ganamas waraanni jira. Wayyaanee haga balleessunutti waraanarra jirra. Inni biraan ammoo waraana idil addunyaati kan jedhamu maali? Gulantaan fiild maarshaal haala akkamiin kennama kan jedhu dubbisuun ni danda'ama. Yoo dubbise Ingiliz, Ameerikaa fi Raashiyaan akkamiin kennu kan jedhu dubbisuu danda'a. Nama wareegamuuf qophaa'ee fi lubbuusaa kenneef maaliif kun kennamaaf jedhanii mormuun fayyaa dhabuudha. ለምን ይሄ ይሰጠዋል ብሎ መቃወም ጤነኝነት አይደለም።
Sirbii artist Yosaan Getahuun kan mata dureen isaa Sadi Obsaa jedhu dhiyeenya kan bifa haaraan dhageeffamaa jira. Sirbii fulbaan keessa gadhiifame kuniin YouTube irratti ammaatti yeroo miliyoon 5 ol daawwatamee jira. Erga hoogganooti siyaasaa manidhaatti gadhiifaman ammoo akka haaraatti qoodamaa jira. Gaafa inni gadhiifameef amma garaagarummaan jirtu maali? Hamza Hussein artist Yosaan dubbis. Milisaa tokko miti. Sun gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti nama jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Maaliif aartii dhumtii yookiin Yoosaanis sagalee ummata sagalee nuqqaamameeti yookiin sagalee nama sagalee nuqqaamameeti jechuudha. Weellisummaa jechuun sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageetti argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa. Milisaa tokko miti. Mata dureen sirba kanaa Sadi Obsa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaayi. Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sunsunoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa facciiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixeerra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbichaa Sadi Obsa jedha. Garuu namoonni keessumaa ammatti bakkanaa mata duree isaa bulloo akka waan ta'e hin qoodu yaada kee jijjiiruuf han barbaanneetu bullootu jedhame faa sittin tolu. Gaafa viidiyoo keessa osoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan eegaa dabarfanna jenneeti. Meen poointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sadiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen Sadi Obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullooti wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin Sadi Obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasabichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argatee natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Hafuurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'amaa jechuudha. Sirriidha. Muuxannoo kana durumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota si jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha. Waan barbaadde argattu sun taane biroo of keessatti argita. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akkan irratti argaa turan natti himaniiru. Irra caala immoo daran akka bilchaadduuf akkana hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Fookilandi Liitireechar jedhu baradhe. Achi keessatti irra caalaa waa'ee gola hawaasa Oromoo, eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture, har'a eessa jira, karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti fiicaanii baranne. Dhaggeeffattoota sagantaa narraa aganumaa galgal kanaa fi sirbi Yoosaniin sanii dhiifna itti gammada.